Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota dirree cinaa sanuu dikeessanuutti nageenya hoosinaadha qabu jecha har'a chaanaaliin keenya 80 irra jira. Yoo rabbi jee 100 seenuu keenya waan hin oolamne warri chaanaal kanaaf haaraa taatan laayikii fi sabskiraayib gochuun digatina. Amma viidiyoon keenya miliyoona 82 irra jira. Kanaafuu warri chaanaal kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Barnoota hedduu qabannee isinii dhufna yoo rabbi jee waan barbaadan hundi isiniif qabannee dhufna waan uummanni keenya itti gammadu jennee waan eenyuuf chaanaalli keenya kun ammaan dura monetization hin taane kaffaltii nuun eegalle kaffaltii nu eegaluuf isaatiif eegu jirra illaa hanga ammaatitti waa hedduudhaanis akka nu cinaa dhaabbattan barbaannaa kabajamtoota keenya dhugaa rabbii dubbachuuf chaanaala kana akkuma rabbiitiin as geenye chaanaala keenya kana wallahi oromoon yeroo hedduun si waan hin beekne jecha amma akka wal barru barbaanne oromoo hundaanuu mee seenaatii daawwadhaatii bakka jiru laalaa isin jechuun barbaada. Chaanaalli keenya kun kan hundeessinee bara 2022 fakkaata. Eega kan hundeessinee ji'oota muraasa keessatti 80 geenye viidiyoon takka akka Itoophiyaatti fi akkuma Itoophiyaatti kan hin daawwatamne shoortidha. miliyoona 180 daawwatame. Warri haaraa taatan sabskiraayib godhaadhaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Asumaan keessa seenuudhaan barnoota hedduu qabannee waan dhufaa jiru jecha cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Asumaan warra yuutuubiinis akkamoonni nu gargaaran barbaanna. Dhaamsi kiyya kanumaa qophiilee biraa amma qabannee walitti dhufnetti har'a dhaamsuma gabaabaa kana isinii himuun barbaadeef galatoomaa isiniin jedha.